bara 1945tti namtichi Liyood Olsen jedhamu lukkuu gorraatee nyaachuu barbaade. Mabxii isaati lukkuu gorraachuun. San booda lukkuu adii tana fidee gorraachuu barbaade. Faasii qabatee lukkuu ciibsee takkittiidhaan dhahuu barbaade. Wayita dhahuu morma isii tana qofatu irraa bu'e. San booda lukkuun duute jedhee gatee wayita deemu inni deebi'u lukkuun dhaabattee jirti hin duune. San booda lukkuu tana kunuunsuu barbaade. Kunno akkanatti mormi isii irraa murame. Morma lafa jiru kana san booda kunuunsuu ni jalqabe. Akkamitti akka du'uu dhabde ajaa'ibe. San booda osuma akkasii kunuunsuu kunno lukkuun tun yeroo dheeraadhaaf jiraatti lukkuu waliin dagattee faa miila kana faa of hoyti fuula kana miilaan jechuudha. San booda Liyood Olseniin kun lukkuu tana fuudhee biyyoota Ameerikaa hedduu keessa deeme maaliif ajaa'iba jedhanii namoonni jechuudha. San booda ji'a 18 erga jiraattee duute lukkuun tun namtichi illee isii booda xiqqoo ture du'e. Lukkuu ajaa'ibaa turte lukkuun tun.